bishaan akka Yaa kusitti kan jira. Aslaala. Maalila? Ijjata miilila? Nyaaddu. Maaliin nyaaddu? Nyaaddu. Nyaaddu si keessa muchiisa. Maaliitiin? Nyaaddu. Ah! Nyaaddu. Ah! Si nyaaddu. Wayyaa maadiyee. Yaas nuti kanuma dilama kana garaana jabaatee furteemi. Dallabaa kai maal taatee miti? Nagee qabdi dallabaa. Garaan namuru jiran garaa. Garaa maaltu si muut? Wayan siite waan nyaachiseen saan beekuun. Dawaan si wayyeessine dhukkubbii maduraadha. Way finiina nama fayyaa qabu teettee akka malee nagoota fa'a. Mee lafaa kai Way kanaan fee kai. karaa akumaa naan deemka. Amanaa kumaati. Way Ati amma akkam jirtu Way. si? Wayan garaan kiyya lafa isaa jitu jiraa fa'i. Akkam? Garaan na dhukkubu jiraa. Maaliif si dhukkubu? Wayan garaan na dhukkubu hambee. Mee ibsi fagaraa maal Wayan fite? garaan na muru jiraan jee. Yaa? Garaa kiyyaan na muru jira. Garra kaatanii si haasoo kanaanis kijibaa si jira. Wayan kijiba maaltu na jira. Ee. Wayan duutiin jiraa bar. Kai karaa akumaa naan deem karra dawwali tate waa si kanite ajooltu san irratti. Isiin akkanuma qoricha naa gortee mi kai naan deem. Ina rabsiin kaabaleetite. Wayan obboleettii kanaan Kabajaan beeku qabne si. deema obboleettiin Duraanii akkana siyaasa. kanatti. Garaa nama guddee garaa akkana nama furtu tanaati wajjin. Garaan si muru amma? Karaa akumaa naan deem kai. Akkam akkam si tatta? Bartu si muru si fayyisuudha. Fayyaatee tiimi. Islaamiti dawaa akka malee nakkanni ta'an duutti jira. Sirraa wayyaa. Yusuf kam? Os. Yusuf kamili. Ana Liina dada fida firti bakka mana inni na hidhe sanitti siif Abdallaan na koota dafaadha. Eessatti? Dafaa na kootaadhaan jeesin dafaa na koota. rakkoo maanta. Maali tokkummaan lakkanite. Dafaa mana sanii na koota hin darbin. Qabeetiin jira saniif hin na koota siin jee yaa Yusuf dafaa osoo natti hin dhufne na koota isa qabeetiin hidhee jira. Ati barbareetti naqeetiin qabee hidhee dafii kootu. As isa akkana godhatu kun dafii kootu. Akkam? Yusuf natti yaami yaami. Kan gootu ni dhufte. Abdallaa fi Yusuf qofanii si hayyee. Ni dhufan isaan. Akkamiin dhufa yaa hojjetu As dhufanii asitti ammas keessaa fuudhan lubbuu yaa wanaa Yusuf wallolee Hayyee dafii bakka isin jirtu. Abdallaa garaan bobee jira kattuu yaa Hayyee wanatti bakka yaami. isin jirtu natti hin jeeban. Maal? Kana san bakka na jirtu natti hin jeeban amma. Akka hin jesiin gahee isaati kiyyuuti. Ni dhufa. Ananiis yaa wana. Awa dhiirummaatti. Awa yaa. Natti hin siin jeeban hayyee. Mana siin jirti ka. Samanni si. Ammaan deemee dhagaa eegsisu. Salaamaan dhaggeeffattoonni irraa fakkii tokko mallattee alhamdulillah garuu akka kaleetii miti hila amma dhukkubsumatti hin jira dirqamaatu mana namaa keessan jira bakka qubaatiin jira jeena teessisu jira garaan isaa ba'aala na dhukkubu jira arraan humna osoo inni harkini namni hin beekne jiru qaccee jaaniin yookaan busbaasa qaaraa afaan sigarittu saniifuu hin ilaala arra asuma as keessa fayyadheetiin akka na dhukkubu jira kaniina illee jalaa fuudheetiin harkaa qabaa jechuudha laata. Kaniina isaan tokko kalee nama baasanii isaanii wal mari'atu dhageetiin telefoonaan isaan dabbaleetii dhiyya. Ammallee tokko dabaliitii jechuun jirtiini akka isiin daftee duututti dabaliifi ilmoon garaa keessa ni duutii jechuun jirtiini ilmoon ji'an garaa keessa waan taanaan an dhukkubsadheetumaan akka garaan na dhukkubu jiru oobseenis waan hin dalaguuf deemu maaliif jennaan gisee asluun dhufe isin nafaanatu waadha waan hin anaslu arraan kan godhu ta'u alliinaan kammaan akka garaan kiyya kun akka namdura dhukkubsachuu jiru irraa dalaguu ta'a inshaallah. Ilmaan lama jechuun hin dhabu mubaarak hiyyaas as jira. Kana garaafis nan akkasi jechuun mubaarakis as jira na bira jira jechuun kaleessa. Fideetuma ijaan nagarsiise haree inni kuchise hin beekne. Qoonqoon akkatti afaan kiyya kana nan seenne isaa 24 bala soomanu jira. Timira qofa bishaan hojii fidee naafannee sanuu giseen firii lama nyaadhe fuudhee deemu jira nasinuun jechuudha. Mucaa kiyyaas bakka inni geesse numaa agarre maaliif jennaan kalee fideetuma nagarsiisee gisee kaniina na nyaachisu booda mucaan agarree kaniinis lafuma gadi hin bu'ini malee nama inshaallah akka nafaan ture. Ani amma akkamiin godhu deema jechuun ni beektani akka nama faayini kalee waan obaasee gaa rabbiin kiyya miskiina bira dhaabbatee fayyaa ta'e xiqqishoollee kaasuma akka inni kanatti isaan rifachiisuufis akka inni khalaas liinaan du'u jirti je'ee dhufee maal taate jeelliseen inni gajjee anuu waan hin godhu niin beeka akka nama garaan dhukkubu akka nama garaan namuu jirutti lafarra fiigee
Wayi namni jira akkanuma dilanu. Laksha. Yaa suloot dilanuma garaa jabaa taa'e maallaqa akka akka ilmoon sun gara duu jirtu na dhiistee deemtaayii jeetii lafa kanarra deddeema. Inni nu dhufeetti dawaakeeti jeena bira gattaa'isinuuni akattanii achumaniin qondoo ijatti isa dhidhii abdallaatti yaamuta inshaallah. Mufaana tura. Akkasii isa nama laal inni sufa dhiyaate qophaayeetiin eeggadha lafarra tukkitee jirtu sun kun mufaana tura. Akkasitti jechuudha anumma qophaayee isa eeggadha. Lina. Wayyaa maadiyee yaa sulooti kanuma dilanuma kana garaan ajjabaattee furteemi. Dallabaa kai maal taatee miti? Nagee qabdi dallabaa. Garaan namuru jiran garaa. Garaa maaltu si muru? Wayan siite waan nyaachiseen saan beekon. Dawaan si wayyeessine dhukkubbii maduraadha. Wayi finiina nama fayyaa qabu teettee akka malee na goote fa'a. Mee lafaa kai Wayi qabee kai. karaa akumaa naan deemka. Amanaa kumaati. Wayi Ati amma akkam jirtu wayi wayan garaan kiyya na keessaa citu jiraa fa'i. akkam? Garaan na dhukkubu jiraa. Maaliif si dhukkubu? Wayan garaan na dhukkubaamdee. Mee ibsi faa garaa maal Wayan fite? garaan na muru jiraan jedhe. Yaa? Garaa fiyyaan na muru jira. Garra kaatanii si haasoo kanaa si kijibaa si jira. Wayan kijiba maaltu na jira. Wayan duutiin jiraa baru. Kai karaa akumaa naan deem karra dawwali ta'e waa sikkanite ajooltu san irratti. Isin akkanuma qoricha naa gortee mi kai naan deem. Ina rabsiin kaabaleetite. Wayan obboleettii kanaaf Kabajaan deemu qabneesi. deeman obboleettiin Buraadii akkana siyaasa. kanatti. Garaa nama guddee garaa akkana nama furtu tanaati wajjin. Garaa si muru amma. Karaa akumaa naan deem kai. Akkam akkam si tapta? Bartu si muru si fayyisuudha. Fayyaateetiifi. Istaamiti dawaa akka malee nakkanni ta'an duutti jira. Sirraa wayyaa. Wai bakkuma siin jirtu kuma naanyan. Si jirti si gattaa'e kaa. Wai satti gutta. Akka. Satti gutta. Satti gutta. Wai Maalitu? akkasigaa. Akkam? Maali akkanumaatu? Lina maalitu? Maali akkanumaatu? Maali atte? Lina. Akkasi dawaa sii qaba gaa. Akkam? Haa gata. Lafa tanaa ol hin ka'in. Hin ka'in lafa tanaa ol. Garaa si dhukkubu? Garaan nan dhukkubu Akkam? Laal. Laal waan inni itti dhufu jiru laal. Lina rabbi sodaadhu na dhiisi Lina. Adabbi sodaatteen na dhiiste. Akkana gaafa. Ay jette fa'a. Siinitti qaqqabsa. Waan na goota ni dagatte. Mee isaan. Ni dagatte. Garaan na dhukkubu. Na dhiisi kaa. Siin dhiisa. Siin dhiisa seetee mataa kanaan sirreessu. Waan na goota. Waa walii galtanii dhaggeessu maayatanii yookaan maafisiiru. Maallaqa taate sanis keessaa diddiisaa. Ilma shaanii hin tokko. Isin walii galtanii. Waa ofi garaa na bu'e. Niga. Gamfe. Ofi garaa na bu'e Lina. Rabbi wagwaatu garaa Maali turu isin? Nyaadhu. Isin maali? Si qabbaneessiti. Si qabbaneessiti jeeban. Qabbana si buusti nyaa. Lafa kalees maasa. Ayyeen hin nyaata. Nyaadhu ayyee. Maali isin? Nyaadhu jeeban. Dafi nyaadhu. Dafi. Liqimsi. Liqimsi kaa. Liqimsi. Akkasi dawaan kee. Os lafa os. Balbala yaabi. Dhuftee asii baastu jabarsin. Dhuftee amma asii baastu. Satanis barbaran garaa si oomisha gaa. Kaniinaan garaan oomisha. Os akku dawaa keetii sii fida. Dawaa qaba. Maaltu dawwala sa? Oljii wayin sii tolcha. Maal? Oljii. Yaa'u balbala dhadhiis yaa'u garaa sittin deebu garaa. Asii ekkatti taa'i. Harka kanneetiin jira. Akkanatti taa'i. Akkam? Ni ibsa akkata. Balbalutti jira bishaan mana kan obbo takka. Osii taa'i. Yaa'u bishaan mafarakata. Bishaan mafarakata karakan bishaan. Bishaan farakata karakan. Bishaan si fideeras. Harka kam godhu jirta? Waan na gootu ni dagatte. Hai. Kun maal ta'e? Ni riirsi. Hai. Ni riirsi. Diriirse. Taa'i katti. Eh? Taa'i katti. Akkana taa'i.
jol diriiri. Naa akkatti. Naa akkatti. Daawuu. Ina baddoon. Hai. Garaa kiyya yaa Rabbi jedhi. Akka dhaabbadhu. Dawaan kee kana laata. Akkana ni beektaami. Us. Bishaan mana kan takka. Lafa ammaan sii fida. Bishaan na fidiyaa. Ammaan sii fida laata. Kana laata. Akkam? Liina akka kun maalime? Hai. Dakka imma. Isma telefoona qabaa isa numaatu. Hai. Telefoona akkam gootu telefoona dhiisira? Batini sida. Qabeen gasu. Qabi dawaa. Maali dawaa? Isii dawwalee arginu daawwatu. Daawwattoota. Halo? Eenyusa? Ana obboleettii naatii miti eenyuti? Hayyuusuf eessa jirta bara na liinaadha? Yusuf kam? Os. Yusuf kamilli? Ana liinaadha dafi miti bakka mana inni na hidhe sanitti siif Abdallaan na kootaa dafaadha. Eessatti? Usi. Dafaa na kootaadhaan jeesu Yaa dafaa na Rabbi yaa kootaa. rakkoo maanta. Maali turtuun maal akka ni ta'e? Dafaa mana sanii na kootaa hin darbin. Qabeetiin jira saniif hin na kootaa siin jee yaa Yusuf dafaa osoo natti hin dhufne na kootaa isa qabeetiin hidhee jira. Ati barbareetti naqeetiin qabee hidhee dafii kootu. Os isa akkana godhatu kun hidhee fi kootu. Akkam? Yusuf natti yaami Yusuf ayyaamin yaa'u. Warra naannootti. Waan kana keessa baasi maal Baasu gataa bishaan si obaasa. bishaan akka naqa. Sutti kan jira. Aslaala. Maalila? Ijjita miilila? Nyaaddu. Maali nyaaddu? Nyaaddu. Nyaaddu si keessa muchisa. Maali isin? Nyaaddu. Nyaaddu. Osi nyaaddu. Leegamsitee? Osi hin jeeban. Sigaratti si micciire. Os narrachi. Os. Afaan balbala leeja. Os. Bara kuma takka ijjita narraa na dhiqee ijjumata narraa. Hirri. Os natti lallabini. Os. Ah. Nida narraa kaasee tokko jechi. Nida gatteeti. Maalli si godheen akkanaa si godheen? Nida gattee hin jeeban. Ini mana nyaachisee ilmoon si gara tajjeessee rabbiin furmaata kanaaf deeman. Yaa Rabbii yakka maanta. Waa Yuusufumaan kaan of dalga. Ayyaa Rabbi natti fidi yaa Rabbii haaliqa makiina karaa dhayin isaan. Us makiinaan si adoo itus. Ayyoo. Us. Liinae. Gabi afaan tolatti. Simi. Ana suru nagae. Haal diriiri ta'i. Laqabiga. Diriiri yoo. Isa jechuun duduuba. Akka. Boo. Siin baana dubbaddu. Maallaqa nyaattee isa feesime siimi. Farak takka fuula kana na dhiqimee ijuma isaatti Naanti kubradha. kuduraa maallaqa fidi. Fidi maallaqa nyaattees fidi. Maallaqa fuudhati si fidaan irraa banni irraa dhiqaa. Osoo Yuusufaan sitti dubnati. Manni maallaqni mana qalqeessi giraa irraa banni qaba. Sirraan ban waan dhagootu ni dagarte. Abdallaa fi Yusuf qofa dhiisii hayyee. Ni dhufan isaan. Akkamiin dhufa yaa hojjetu As dhufanii asitti ammas keessaa fuudhan lubbuu yaa wana Yusuf wallolee jira. Hayyee bakka isin jirtu. Abdallaa garaan bobee jira akkattuu yaa wana Hayyee bakka isin jirtu natti hin jeebadhu. Maal? Intala san bakka na jirtu natti hin gati amma. Akka hin jesiin gahee isaati kiyyuuti. Ni dhufa. Ana dhiisi yaa wana. Awa dhiirummaan ti. Himi hayyee. Himi. Natti himi siin jeebadayyee. Mana sii jirti kaa. Eessa manni si? Ammaan deemee dhaqaayis. Fakkaa kana lukkuu karaa kanan akkasi gabbuuti. Anaan si geessaa jirra na dhiqi. Yalla usii ta'e waan hin sirra dhibsiftiin biichee.